دينتي أمن تزنلتم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمن تزنلتم أرمتي نزرات استمزرين الراب أشام هركفوني كم جرتني كبجمتوتا تجارة تمتوتا تانا لا يانتو سلاج ودلت درجمتني إيجا كا هرب جولي كان لما كتالي ولي جولي كان نجلمان كبديتا نبي جولي كوني كان هو أركتني لا تنتهي برانك كان رتو جديدا كوني كاميرا ماني تاي كان بودا دوجا توريدا إيجا كا أما مو ولا نسبتي سوتيجو جولي كاني مالا كتان إني وكتان تكوشي سنتوكيتان توريجو برانك كان ببارتي إيجا كا أما كتي كنتو تبالي ودي جنة ijoollee kanneen isaan ufaa afaan masaaniitiin ijoollee dubbatu jechuudha. Ijoollee aartiidha. Egaa mucaan kun socho'iinsa keessa nama hojjetudha. Maqaa ofii isinitti mataa. Kuni aartii weellisaadha jechuudha. Weellisee tanaan dura illee gallakkiseera. Egaa akka laayyeetti ijoolleen Oromoo guddachuudhaaf baay'ee duuba jirraa wal guddisuudhaaf beekamtii argachuudhaaf baay'ee duuba jirraa meekoobii isaaniitillee isaan asumaan jajjabina isaaniitillee chaanaala mataa isaanii ni qabu qabatanii ni dhufu ani isiniif hin beeksisaa achirratti tiktokii isaaniitillee isinitti himaa seentaniitoo fooloo gootan jechuudha qoosaa adda addaatillee ni qabu akkasuma aartiin kan hin beektanii ijoolleen aartii keessa jirtu baay'eenis ni jirtu chaanaala koo jala warri jirtanii mee ittumaa wal battana siin jalqabaa aartiirraa hin jalqabaa hangafa waan ta'anii kuyyuu aartiin jechuudha shoora guddaa biyya keenyas warra taphate illee shoora guddaa warra taphate abbootiin keenya jechuudha isaanis immoo warruma isaan irraa dhaalanii an akka kootitti aartiin nan kabajaa nan jaaladha wanna fe'anillee hawwataniif iddoo guddaan qabaaf aartiidha sababbiin isaanumatu nu guddisa isaanumatu biyya keenyaaf ta'a waan ta'eef kuyyuun mee nagaa gaafadhuuti mummaa keetillee hojii keetillee mee asumaan ibsite. Islam kabaja Islam ada ali kembali kumbingi arti dia Islam pada bicara kawan teh kalau dia juga juga banyak kawan teh ये arti dah ati welisah welis te kanan pura kalau kiste beta channel ke terus timu malim baste me ini gatisin tu kan gatisin si channel ini biasa karena mereka tengah di sini itu anda tak cuma ay malif abdiat jechuun nama si jajjabeessuutiin jirremo aartiin kun maaliif akkatti ta'uu danda'a kana mara aartee kaatee egaa kan aarsaa nama kana baasuni akka kana mara aartee maaliif abdiat ani nama ejjechuun qabeesi deemo qaalaasa sida fakkaayee fite deemo nan dhaabbatee disi yaani ittan jedhamani nan dhaabbatee dubatee deemsisa deemee nama dubbaa ejjechuun kanaaf akka dhageessanii jirtanii wanta inni jedhee baay'een itti dadhabee hojjedhee jira chaanaal namaati irratti kan gallakkisee deddeebi'ee too deemee hin gaafanne tan dadhabee malee dadhabbii kootillee irraa fudhanne jedhee jira egaa kan akka isaa baay'een aartiiwwan baay'een gola keessatti kanaaf baay'ee tuyyuu jira jajjabeessurraa kan hafe jechuudha kanaafuyyuu haa jajjabeessanii isin jedha yeroo dhiyootti isuma san qabatee aartinnatii ofii qabatee chaanaalii mataa isaatiin hin dhufa isinillee animooyyuu linkii isaa akka sheeriin godhaa yookaan immoo koomentii isa duraa jala nan tiifisa seentanii jajjabeessitan jechuudha akkasuma tiktookii illee hin qabanii tiktookii isaaniitti illee seentanii tooraarii gootaniif isinan beeksisa amma achi wajjin hojjenna intineeti wantoota baay'ee karanta isin dabarsa ka yeroo darbe nan rifachiisee asumaan ijaaf qalbiirraa na hambisee jechaanii asisme nagaa jedhame. Carraa hin argachuudhaaf baay'ee itti gammade. Egaa ka mee hordoftoota kootii wal barii baay'ee rifattee yeroo darbe rifaaturraas baga hafte siin jenna asumaan mee wal bariitii nagaas gaafadhu akkasumas mee gahee keetillee hojii kee fuulduratti qoosaa fa'aallee nan qaba jettee jettaa tiktookii irratti qoosaa adda addaa nu hojjedha jettee waliinis kan wantoota adda addaa fuulduratti hojjenna jennee yaadna mee nagaa gaafadhu achiin booda mee itillee gahee kee ibsatu. Maqaan kan koo Guddinaa Baaqaan jedhama. Aartii hidhattee waa'ee sochii yeroo baay'ee tokko hojjenne garuu hin hojjenne malee hagas mara bakka jechuun gargaarsi waan jirreef
xiqqoo dadhabbiin jira. Yaa Way gargaarsa hoo jettume yaada kee keessaa osoo hin bahinani gargaarsa waggaa jettu jajjabina jabaadhaa bakka guddaa geessanii kan jedhudha moo gargaarsi maal nimee gargaarsa kanaatti inni ammoo wanti qabu inni ammoo jajjabaadhaan jiru bas bar hanga tokko fakkaatu gaarra jedhee yaadanna. Inni guddaan jajjabaadhaa jechuun waan tokko bakka amma isa deebiin baay'ee haasofnee turre bakka gaafan kan isaa ilaalu guyyaa dhabbiin jechuudha. Amma gaafa kan isaa ilaalu isaa homtu bakka dhabbiin guddaa waan jiruuf inni abdii nama murachiisa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya sarara dhabbii guddaa baay'ee bakka jechuun osoo wal jajjabeessinee hin jedhamu. Osoo jajjabeessinee ol guddinee gaarran jaa amma jechuun of fuulduraaf kaayyoon keenya yaa'u itti yaada jirra. Kanaaf nu cinaa dhaabbadha jechuun barbaada. Kanaaf anillee baay'ee kamachuu dura innis gaawwanni dirqama kam waan jirullee walitti maniitoo beekta anis siin qabaa atis na qabdaa inni isaanuma qabaa jechuudha numatu walii lammiidhaan ta'e komachuun nama jaalatan komatan waan ta'eef saba ofii komachuun gaariidha as keessatti immoo namoonni nama gargaaruudhaan waggaan kana jedhu qarshii baasaniitii miti nama kan gargaaran aartiiwwan baay'een ni jiru kallattii kanaan guddattanii akkana ta'a isin warroota ganaa guddachaa jirudha. Wantoota waan baay'ee isinirraa eegamuu danda'udha. Kanaafuu osoo kana gootaniidha warri isin dura jiru karaa isin argisiisuun dirqama ijaa ta'e komiin illee ni barbaachisa dheeta yaada karaa fuudhan. Baay'een komadhu bakka jeetetti jechuudha. Kanaafuu atis egaa kan amma tisanii hanga tisanii jechuudha. Komii koo isin baay'isu jedheen booda waan ta'e hundaa yoo gaarii ta'e galatamaa jedhee gaafa tokko. Nan dubbadha yommuu wanti sun baay'ee lafaa ta'e immoo komii koo dhiyeeffachuun oolu jechuudha. Kanaaf hanga isaatti nu duuba dhaabbadhaa guyyaa masinaachuun barbaada. Egaa kaanii baay'eellee saba koolleen komadhu ammaaf garuu gargaarsa keessan haamlee keessan nan barbaada. Erga haamlee keessan argadheen booda hojii koo itti dhufaa garuu achiin booda daanii kanaan komii koo fidu hojii koo hojjedhee ka'ee jettaati. Yaadni keetillee yaada gaariidha egaa akkuma dura isiniin jedhee dhugaa dubbachuu fi baay'ee ijoollee baay'ee guddinaaf tattaafatanidha. Naannoodha. Naannoo irratti sirriitti ilaalaa jira guddachuuf tattaafatanii har'aayyuu iddoo sochii deeman jechuudha. Inni bakka sochii deemee achii dhufee viidiyoo kana kan wajjin hojjechaa jirru jechuudha. Egaa kaamee isinillee koomentii keessan isinirraa eegnaa waan isin jettanii wantoota baay'ee wajjin hojjenna jennee wanti wal mari'achaa jiru ni jira jechuudha. Kanaafuu isa dhumaa yaada keessan isin lachuume dubbaddaame yaada dhumaa. Yaadni kan koo yaada kana jechuun yaada garaa keenya arginu gaafachuu keenya guddaa galateeffannudha. Galatarraafi. Uummanni keenyas ammoo bakka nuuf jiraatudha. Yaa aartii uummanni aartii ammoo namni aartii tokko uummata isaa qaba waan ta'eef kanaaf nuti dhaabbadha isin jalnaa nu jiraatudha. Galatoonni guddaasaa mi'aatillee yaada kee isa dhumaa dhiyeeffadhuuti. Aayisii akkana jiru maaliif uummata eegamaa ta'e uummata sammuu qabna waan ta'eef uummanni akkanirraa fagaanne cinaa dhaabbatanii akka nu jajjabeessan akka nu hawwan qabna waan ta'eef isiisuu barbaadudha isiisuu jajjabeechudha isiin malee namni malee qabanii aartii jechuun aartii kan uummataati malee kiisichaa. Sirriidha. Deebi'ee uummata hin qabne uummanni waa jajjabeechuu isiisuu cinaa dhaabbadhaa jennaa kami. Inni dhumaa ammoo yaada kee irratti aartii caalaa kan waan aartii caalaa uummata keenya kan rakkachaa beeraa jirus awwaaramas haa ta'u uummata kana bakka sagalee haa ta'an jedha aartiin itti deebinaa hin qabna yoo nagaan jiraate sirbuu dandeechuu yoo nagaan jiraate waan tokko mul'isuu dandeechuu waan ta'eef uummata keenya cinaa dhaabbadhaa jammaaf wallaalla inni kun am fakkeenyaaf isa achitti booranaas haa ta'u iddoo gara wallaggaas haa ta'u achi keenyee achitti akkas ta'e jennu kun keenya waan ta'eef miquuquu qaba uummanni keenya rafuun qabu dammaqaa jechuun bakka uummanni keenya sirriitti asirratti dhugaa dubbachuu qabu bakka rafaa jiran hunduu uumaa dammaquu hin jiru waan ta'eef akkas ta'uu qabu uummata keenya cinaa dhaabbadha sagalee taa'aadha kan gargaarsa qabu gargaaraa jechuun barbaadan amma lubbuun jiru wal gargaaruu qabna dirqama lammummaa akka ba'an asuma naamsa barbaachisa.
galatoomii guddaa isaa waan ka'uu qabu kaastee dhugaa dubbachuuf waan qabxii ijoo dubbatte. Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa bichaatuyyuu waa'ee uummata keenya beela keessa jiran dubbachaa jira malee warri biyya keessa jiru waan tokko dubbachaa jiru inuma ciise. Dhugaa isaa dubbatee galatoomii guddaa isaa isin jedha. Warri biyya keessa jirullee maaf hin dammaqne maaf hin dubbanne. Namni ofiitu maaliif hin dubbanne amma boonana waggaa ilaalan akka malee boonni ammaa ta'e numaayyuu jechuudha. Waggaa ilaalamu baay'ee sodaachisaa irra jira. Sabbichaa miti biyyuma keessa iyyuu qaala'insi jireenyaa uummataa ol ta'eetoo jira jechuudha. Guyyaa guyyaadhaa dabalaa deemaa miti. Kanaafuyyuu aartiin illee yoggaa biyyi jiraatan jira. Atuyyuu tuqxee jirta nuti lammii qabna. Aartiin ofii isaatii ofii himaan godhu. Lammii isaatti waa godhaati. Jettee jirta. Lammii sunillee yoo jiraate aartiidhaan waa godhaa miti. Kanaafuyyuu ana akka kootitti biyya keessattuu yoo odeeffannoo tokko tokko kara biyya alaatitti fe'ama. Amma fakkeenyaaf xeefiin biyyoota lama deemaa jechuu qabanii jiru. Biyyuma kana keessa. Garuu uummanni xeefii bitee nyaachuu hin dandeenye yeroo kana keessa. Qamadiin xeefiidhaan ukkurii ta'eetoo jira. Inni sunuu gabaarratti baay'een argamu. Isaan maqaadhaaf oolaa jiru jechuudha. Kanaafuyyuu wantoonni akkanaa kun nurraa dhaabbatee gurgura uummata ofii baraaranii baay'ee gaariidha. Yaada gaarii kaastanii guddaa isaa galatooma. Kunooti ka aartii keessa koo wanti jiru wanta nama gammachiisu keessa quuqama keessa aartii jira. Kanaafan aartii jaalladhaa quuqama lammii fi kanaafuu hedduu tokko galatooma. Nagaatti jedhaatti nagaa keessanitti dhaammadhaatti aga viidiyoo biraatti walitti deemuuf dibee yaada keessa hin jiru. Wanti nan jedhu yaa'u nagaan naaf ta'a nan jedha. Innaa nagaan nabinaadha. Inni guddaan immoo waan jechuun wanti yeroo baay'ee dubbachuu barbaadu isaan keessaa keessatti dhagahamu. Uummata keetiif sagalee ta'uun wayiin digirii wayiin qarshii hin barbaachisu waan ta'eef oduu dhumaatii yaa'u namni an ormummaan keessatti dhagame kun waan bakka wanna oromaa tokko sin barbaachisu waan ta'eef oduu dhuma dhiigaan keessee lammiin biraa akkatti yoo waan wanti irratti raawwatu callisnee ilaaluu hin qabnu. Dammaqaa jechuun barbaada galatooma. Galatoomatti guddaa isaa ittiin jedhaatullee oo yaada qabaattee waa'ee sadhu quuqama kee. Galatoomadhaan jedhaan ani namni cinaa dhaabbata. Namni nama boorana kan booyyee ta'eera kan biyya keessa jira waraana kan keessa jira waan ta'eef wal malee hin qabne walii birmadhaadha wal cinaa dhaabbadhaadha hin jedha galatoomadhaan. Amin guddaa isaa galatooma aga viidiyoo biraatti walitti deebitu guddaa gaarii nuuf qabaadha. Ijoolleen kun qaxaleewwan yeroo hundaa kan wajjin hojjennudha. Naannoo tokkotti argamnalleedha isiniin jedha. Kanaafuu turtii gaarii nuuf qabaadha bakka jirtanitti.